Wayyaa seenaa meedhisimee. Yaa Rabbi yaa ati maaluma na gooti. Ani tun bar kaayiroodhaaf hin mallee barsila. Yaa seenaa. Rabbumaa kaayiroo kana fidii malee. Ambar warra kaayirootii miti silaa warra Ameerikaa malee. Rakkoon qabuun kaayiroon bar ala fikra kaayiroon kun bar biyya seenaa guddaa qabuudhaani kana hojjenne amma ilmuun xixinnoon garaana manteessuu waan jedhamu ta'a namni naan jedhaaf malee biyya kana dhufuun jiruu kan kee akka nama lafaa kee dhalatee kan nama dhaabbattee akka jiraattu si barsiisanii fakkeenyaaf namoonni nu dura yaani bakka seenaa biyya kana yoo dubbistuuni biyya kana dhufuu kan keetti gammadhaan waan baay'ee irraa barattaa waan baay'ee argitu. Seenaanis taarikatul hadiisa seentee gaatis. Egaa jechuun egaa amma fakkeenyaaf. Maalati waa'ee hadiisaa eenyu dubbate amma waa'ee jireenya kiyyaatiin dubbadde. Kaayiroon mallee jettee namni tokko bar yoo rakkate waan guddaatti kaasanumaa fi bar. Seenaa haajiyyaa teenya ati wallahi maashaallah jabaatti jirta. Siin jedhee baraha bareeddu. Sirees amma wallahi laazim dhugaan sitti maami yoo hin rakkatiin fakkeenyaaf hatamma gizee duraan mena dhisi ammu seena kaayiroon tun ganna qabdi na dhisina kaayiroo tanaan abaaraa amma lafaa kee akkas miti bar hin jabaatu jibbeen jira amma biyya tana faa na jibbisiistee jirti. Abshir bakka hin jibbiin garuu jibbuun qabdu biyya waa hundatti si keessatti haani waan baay'een tini jettuudhaan si galee. Biyya keessatti lukaan dhaabbachuuf taf jedhaa jirtu waan ta'eef hin jibbee. Yaa jechuun waan takka yoo ofirraa jibbitee malee yoo jaalattee keessa teesse sirraa achiin deemtu si galee. Si jibbee jettee waan tokko daftee si dhiistee si galee museenaatii gisee yaa jibbuu akkasiitiin kaayiroo keessatti waa hedduu arginee jira. Jedhamnee jirras bira dabarree jirrasi. So alhamdulillah rabbil alamin ala kulli haal. Kaayiroon nuti saatanatti Ameerikaadha akkuma Ameerikaatti jiraanna garuu silmaa baane hidas hin jiru silaa namni tokko deeme jechuun manuma faamilii keenya keessaa silaatii fi waasiliin illee deemtan barnatti tola. Nuti walumaan deemna inshaallah beeknallah adda baana deemna. Wayii rabbiin garuu adda nu baasin wallahi anis malee namta tokko. Walumaan deemna inshaallah guyyuma tokko deemna inshaallah beeknallah. Wallahi jechuun anis malee hin qabu rabbii gaditti sinumaan qabaa. Namni khaanna roorrisaa akkuma argitanitti khaanna balleessuu fedha hundinuu nama itti hirkadhu hin qabu nama amanuu hin qabu biyya sanatti jechuudha. Khaamantee hundi hojii nyaattee hundi gabbaaseetuma si darbu si jechuu barbaada si galee. Khaarra waliin nyaatte hundi akkana waliin nyaan akkas jeessi arrabsa. Wallahi rabbi addanuu baasi. Arrabsa sin jiru namni si jibbee sin jiru. Manni maa bu'aa silaa. Intini miti. Maakiin akkanumaan wallahi isinuma fataa gochuudhaaf namni si jibbu hin jiru. Maakiin ammoo hin jaallata. Nama hundatti isiin jechuun amaluma siitiif namni si jaallata. Wama isiin kabajaa qabduuf of kabajuuf nama kabajuuf namuu si jaallata. Isiinis shugguxii Oromooti. Akka fakkeenyaaf akka umrii isii miti maashaallah akka nama guddaati. Deemsa immoo inshaallah guyyaa tokko numa deemnaan. Aslan kaayiroo keessaa namoonni hunduu deemaadha ta'eef nutis taraa eeggataarra inshaallah. Manni kun boo'ee baqqaan boo'ee naamcattii nagaa qabdi maakii. Aram boo'ina Oromoon boo'ina please boo'ina. Yemmaan kana rakkaste bakka Oromoo. Akkasin jedhamu bargizee namni ta'a abshir ati jabduudha. Ani goochan. Wanti jechuu danda'u nama miira keessa nama galchasni galee yaa sanuma fi sorry guys wallahi rabbiin asliifisu museenaallee rabbi biyya tanaa baasu wallahi laazim isin nama qajeelchitan namni nama anjaayise hunda wallahi rabbiin isin baasu inshallah walumaanu ani siif jira jedhe obboleessi kan kee kun wallahi Ramzi jechuun bara wallahi nama sayin wallahi laazim akkasitti waliin nu arrabsan kan nama sayin isin jebbe tana keessatti. Thank you so much for everything. Wallah waan hundaafu. Wallah mucaan galata qaba nama gaarii. Maakii ati garuu biraa guddatte inni gaafa diraamaa si wajjin hojjetullee achuma jiraani. Ramzi immoo
Yaan duraan qalloo mul'adhu ture amma xiqqashoo gibbidee ta'eetiin jira. Wallaahi godhaa jajjabeessaa Ramzii gaariidha. yaa gaayis bochaniin bochisinaa haa. Sijjamar gaafa namni boobar nama jajjabeessanii ati jabduudha ati akkasii jedhaniiti wajjuma isaarraa ragaa bahaniif waan inni hin qabneyyuu utuu hin taane uumanni qabuun malee akkasiin bu'aa boo'inaa warri koomintii yeroo nama boo'inaa. Ani bu'aan jiru bar gaayis miira keessa seenne malee. Karoora fuula duraa walitti maarraa bar. Yaa faamiliidhaan miseensummaa fi. Kanumaa fi. Haa Museen akkam dubaati. Wallaahi waan si yaanne malee nagaa qabna makkush. Wayyaa ati bar nama gaarii rabbiin jaartee akka Museenaa tana isin haaru dhiiraaf jechuu wallaahi laa aziim. Amiin jaa. Qoyme nama biraa dabalanni moonumaasi qofatti yaa saaree maakee suuraarra kaadha akkam jette. Hin dadhabdeeme. Akkam godhanii. Akka aslii san godhadhu suuraarra haa jedhu. Qoyme akkamitti. Manuma tokko keessa beekamu. Ooyi dhufee siif sirreessa. Nuti naaf kan qabadde akkanitti taa'ee. Maashina akkamiitiin bitee dhufe gaa isaarra maashina tokko bitee maashina waati xaqqas tokko biteetiin waan inni laala jeetuma waa keessa naqe foon naqe yaaboo Ibsi eegaarra ni nuti abbasee asitti. foon reedullatti dhaasa. Way amma sa'a meeqa bar izee meeqan banee ilaalee. La kanuma yoo intini goonu immoo suuraarra kaa'u qoye. Okay suuraarra kaa'u. Qoy. Cufuun dandeessa akkatti garuu yoo namni ba'u akkanumatti teessam silaa wayii uffata hojjechiiftu akkanumatti teessami. Kaameraan gad deebi'ee. Laala akkanuma godhiiti taa'e jechuudha. Maal jennaan akka tasallee jechuudha ganaafillee sitti hima. Amma kaameraan kun cufaa miti. Namni amma gastii yoo seenee ati akka tasaafaa fooxaa fa'aa irraa buutee akka teesse namni gastii kun akka jiru yoo ba'e akkasuma mul'atta balaggeetuma si banama. Soo kanaafuu maal godhuu sirra jiraata. Okay yeroo biraatti suuraarra kaa'uun qabasaa. Suurarra kaa'uu qabda. Suuraa irra keessus akkatti samitti ol qabuu qabda. Akkana yoo goote gubbarraa mul'ata yoo ol deemtes gad deemtes jechuudha. Amma aslaan hin banu bardo. Aslaan hinuun Fuunaan akkanuma godhuu qabda laa. Habibtiin uffattee si akkas jettu gaduma si harkan. Eegaa. Shooti si godhatan. Akkanumatti goota laaggizee teessa akkana. Harkitee? Dukkaneessee. Barattee? Akkasii. Haa hin beeku barafi. Anti qal'aalitti ibeeniyaas geejjete. Wayii. Taphni gaafa guyyaa 17 hadhi guyyaan meeqa? Gaaf 17. Ka tiktookiin bar namaa warra wallaahi. Fakkeenyaaf amma yoo maakina biraa baatee akkasitti isinitti faxalaqqee as baa jechuudha rifattan kan warri na jaallattan guutuun kan keessa. Anammoo uffadhee man jira akkanumatti hin jira. Fakkeenyaaf baruufi wal bira jirtu moo wal bira jirraa bara. Sagalatoommoo jaarsi kan kooku wallaahi. Bakka fooloo xiqqaa kanaan taphatiin naan jedhee naa kenna wallaahi. Jaartii doktaraati. By the way nu bira nuti akkaawuntii dila qabna isinii galee. Akkaawuntii hedduun nu bira jira tokko yoo kunne tokkoon deebinaa sanii beeytanii saniif akkasitti kun fooqii gubbaa horsiisanii jirran. Seenaan immoo miiliyoona seenuu sirra jiraata amma kana qabattee. Bakka amma kanaan miiliyoona na seensisaa. San bar waggaadhaa wal ta'eetu maan dhibbuma duraan irraa gubate sanarraa dhibbuma lama gaduun dadhabee bar. Itti dalaydu baruu yoom dalagaa jirtanii. Asuma akka nama miila hin qabneetiin mormumaa ol as maggaarrijuma kana jala taa'anii yeroo hunda raayyaa. Oollee si qofaa warra kaayiroo hundaa bar. Nama nu waraabu hin qabnu ree maal goona. Algaara teenyee hojjenna takkannee rakkoo hin qabu. Hin jiru ree kaameraamaaniin hin qabnu ree kaameramaan hin jiru biyya tana.
hundi isaaniitu staayiliin qabanii. Abshir. Tokkoon hin qaba garuu rabbii kiyya na araarame tokkoon ni jira bar kiyya tokkoon ni jira. Kaameramaan gis takka takka na waraabu tokkoon ni jira miilaa cabe malee. Fayyaa inshallah. Warri wal galuu feetan hin jirtanii? Maakii irraa booree hin ga'u? Dadhabee baraan bakka kana caalaa gastii irra taa'uu hin danda'u. Maaliif ati bar gasti gisee geemi qabattu manni kee vaaraaliin siif haa ka'u koppiliinkii siif haa godhan seeni nama siinsisi maal. Koppiliinkii godhaa. Hayyee haadha seenaati akkami silaa? Nagaadha wallaahi alhamdulillah. Goommaadha moo bashaashaadha? Ayi goommaan jedhamu bar gommaa xiqqeeffameeti goommaan kan makiinaa san isii galee. Kami duba? Goomma namoo maalinni jechuun dhageen ture gisee dubbattu. Ayi nuti ammaaf warra aggaaruun hin jedhin rakkoo hin qabu. Goommaan ganda miti. Aanaa gommaa godina Jimmaa. Goommaa. Godina Jimmaati. Ati amma Harargee yoo jedhamtu godina maaliitti waamamtaan? Godina Harargee lixaa. Godina nuti mataa keenyattu. Godinaan jee mataa keenyatteen. Ati moo? Garam deemaa irrasaa? Dhugaan sitti hime barbaadu Museenaa. Dhugaan sitti hime. Godina jedhama gandi keessan yaani. Laa ganda kan kee machuullee barbaachisu. Ganda tun taane aanaatti waamamu. Aanaa kan kee himattaa bara safaraa miti. Aanaan obboleessa kiyya kame aanaan. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah. Lafatti interview wal goonamaa ki kanammaa wadan dhiifnuuni. Haay. Ana mosii dogongaraara namni na gargaaru hin jiru. Godina Jimmaa aanaa gommaa jedhamna nuti amma fakkeenyaaf. Komentii namni lamaan tokko deebise dangaa rakkoon qabu isaa. Barisiin gommaa waan jedhan sana akka ittiin deddeebuu barbaaddeeti barkan isin akkas godhattu. Isiniin gadda gommaa. Gommaan duba sirrii jennaan. Eegaa gommaadha. Okay. Magaalaatti dhalattee ani laa baadiyyaatti dhaladhe dhugaa dubbachuuf magaalaatti miti. Magaalaa miti. Ciroodha maakiin. Yaa dhugaadha. Museenaa ciroo ni beektaa? Ani gaa nan dhaga'e gizee ati jajjattu dhaga'ee bakka malee sanaan dura hin beeku. Ciroon bara ni beekamti kamitti hin beekne. Magaalaa guddoodha jedhan. Yaa amma feemasoonni gurguddaan sababa maqaa kiyyaa beekanii jiran. Beeksisuu qabdaree nuti sikkoo gandi kan keenya bashaashaan sababa Dr. Abiy beekame malee magaalaa xiqqoodha si galee. Garuu ani gaafa gizeen deeme biyya galeen biyya tiyya sirriitti isin garsiisa biyyan itti dhaladhe. Anis gaafa akka carraa ta'e haadha qabeenyaa ta'e magaalaa kan keenya keessatti fooqii adda addaa maqaa seenaatiin maqaa dooktoriin maqaa kan kootiin maqaa abbaa nagaatiin fooqii haadha nagaaf abbaa nagaa seenaa jaallattu Oromoo akkasitti asiif achiin si galee achuma taatee maqaa qabdii akkasitti fooqii tokkodha akkanatti magaalaa kan keenyattiin ibsuun barbaadaan. Maal goonaree mootummaan nu dhaabu waan dideef fooqii. Kam jettamaati haadha qabeenyaa ta'uun fedha gara fuula duraatti. Haadha qabeenyaa ta'uu barbaadda.